Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaanuma hundi keessan channel aka app jalatti argamtan hundi keessan ka Facebook kan YouTube akkasuma kan WhatsApp nagaa keessanii fayyuma nageenyi kee kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtan hundatti isin biranaaf hageessu isin jira. Egaa arrallee waan bareedu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jechuudha. Appii tokkichaan gosa afur kan itti fayyadamtan jechuudha. Iddoo appii afurii kan itti fayyadamtanu. Egaa appiin akkana baay'ee babbareeda jechuudha. Silkii keessan illee isin jiraan fuudhu yoo argitanis appiin kun saayiziin isaa xiqqoodha jechuudha. Meegaabaaytiin isaa xiqqoodha. Sana buufattan jechuudha. Gosa afur irraa fayyadamtanii jechuudha. Egaa appii sana kan argattanu Play Store keessan keessaa qalaaleenumatti app manager app installer ka jedhu kana buufattan jechuudha. Egaa gosa baay'eetu jira. Appiin kun jechuudha kanan isin filadhe jechuudha. Ani kanan filadhe ofii kiyyaa isinillee kana buufattan baay'ee bareeda jechuudha. Gosa baay'eedha qaba. Commentii namallee seentanii yoo dubbiftanii jechuudha. Akka appiin kun bareeda ta'e namoonni barreessuu jira jechuudha. Isinillee seentanii waa'ee appii kana yoo barreessuu barbaadan barreessuu dandeessan isin jechuudha. Egaa appiin kun akka bareede namoonni ajalatti barreessanu baay'eedha jechuudha. Akkasuma namoota baay'eetu download godhatee jira jechuudha. Appiin kun baay'ee bareeda. Sana durgaruu jechuudha. YouTube channel kiyya warraara dhuftan welcome to my channel. Baga nagaan dhuftaniin isin jira. YouTube keessan seentan jechuudha. YouTube keessan erga seentanii akka appettaniiti kan isin barreessitanu. Kunoo haala kanaan isiniif baha jechuudha. Isa jalqaba isin dhufu kana subscribe gochuun dagatinaan isin jira. Viidiyoo 68 irraan 69 waa'ee barnoota gurguddaa keessa darbe jechuudha. Seentanii ilaaluu ni dandeessanii. Seentanii immoo ilaaltanii isin yaada keessan barreessaan isin jira. Like gochuus hin dagatinaan isin jira. Hiriyoottan keessaniif illee share gochuu hin dagatinaan isin jira. Egaa gara Facebook kiyyaa moo seenne jechuudha. Facebook keessan erga seentanii jechuudha. Awwal appettaniiti kan isin barreessitanu. Messengeraan illee gaafii barbaadan nagaafachuu dandeessan jechuudha. Kun haala kanaan awwal app yoggasin jettane isa kanatu isiniif baha jechuudha. Isa kana seentanii following gootan jechuudha. Gaa following baay'een qabu 416 qofatu jira jechuudha. Following seentanii following gochuu hin dagatinaa isin jira. Gara barnoota keenya irratti dabarfanna. Egaa appii kana lamaan isaatu buuseera isin jedha. Kana keessaa kan filadhe isa gosa kanaati jechuudha. Kunoo isa kana gosa seentanii haala kanaan seentanii eeyyama tokkotti qofa isin qabata allahu gootaniituma seentan jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan isiniif dhufu appii kana jechuudha. Appii silkii keessan keessa yeroo tokko dhokatu jira jechuudha. Dhokatee beeksisa adda addaa fuula silkii kanarra fidee isin cinqa jechuudha. Isin achirraa gubdaneettu isin fuula kanarraa gubdaneettu jechuudha. Inni argamu garuu immoo as keessa dhokatee taa'ee beeksisa adda addaatiin isin ciquu danda'a. Sana hoggas seentan jechuudha. Haala kanaan appii guutuu isaa qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Yoo gubuu barbaadan kunoo haala kanaan gubdan jechuudha. Ilaaltanii kunoo do you want to install this app jedha. Okay yoo isin gootan sekunduma keessatti delete isiniif godha jechuudha. Inni lammeessaa immoo app backup jedha. Kana kun waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana yoo isin right akkanatti gootan jechuudha. Right gootanii backup waan ka jedhu kana gargadi isiniif fida akkanatti sekunduma tokkotti backup isiniif godha. Geessee file manager keessa isiniif kaa'a jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya appii kana geessee file manager keessa isiniif kaa'a. Maquma isaatiin seentaniitti kan isin argattan jechuudha. Kun haala kanaan asirratti naaf kaa'ee jira jechuudha. Appii kana achirraa fuularraa yoon gube jechuudha. Iskiriina fuularraa yoon gube gubatee dhabamee ka'ee yoo qafoon keessan guute booda as keessaa dhuftanii install godhachuu dandeessani. Yeroo itti barbaadan shabakaa qabaattanii dhabdanii. Egaa kun kanaaf isin fayyada jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Inni sadeessaa irratti immoo appii install jedha. Appii haala sanaan immoo amma gadi buufattanis ta'ee qafoo keessan keessa memorii keessa kan jiru jechuudha. Haala kanaan dhokatee kan jiru kan install hin godhiniinis hunda isaa appii jechuudha. Haala kanaan barbaadee isiniif baasaa hunda isaa jechuudha. Egaa kan isin install godhattan jechuudha. Haala kanaan hunda isaa asirratti isiniif fide jechuudha. Kana jechuudha kan isin asirratti argitan guutuun isaa jechuudha. Kun haala kanaan achirraan qabu waan beektanii kana hunda isaa achirraan qabu waan inni
akka ammaatti seef godhadhee jiru jechuudha. Memorii keessa dabarfadhee jira. Yeroon barbaade achirraa install godhadha Play Store tu hin naqin jechuudha. Fuularraa gubee jechuudha. Appiin kun jechuudha kan asirratti argitanu kun WhatsApp normaalidha. Gosoota adda addaa kun fuula iskiriina kiyya kanarra hin jiru jechuudha. Wanti isin galuu qabu iskiriina kiyya kanarra hin jiru jechuudha. Garuu achi keessa immoo jira barbaadeenaa fide jira. Kana iskiriina jawaalaa irratti tokkittuma install godhadhee install ka jettu kana cuqaasennaan gannaa buusa jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Install ka jettu kana cuqaasennaan gadi naaf buusa jechuudha. Egaan kan kanaa kana jechuudha inni sadaffaa irratti kana inni arfaffaa irratti argamu immoo jechuudha move to CD card ka jedhu kana appii silkii keessan keessa jiru silkiin keessa yoo guute amma fakkeenyaaf giigaa xiqqoo kan qabaatu ta'e yoo guute jechuudha kun haala kanaan isinii baata jechuudha kun amma kun appiin kun xiqqishaa waan jawaala kiyyarra jiru kun guutuun saammoo jechuudha waan jawaala kiyyarra ol bahee fuula iskiriina jawaala kiyyarra jiru jechuudha osoo hin dhokatiniin kana jechuudha gara CDtti gara meemoriitti achi dabarfachuudhaaf jechuudha isin fayyada kun immoo asumaan messenger kana yoo dabarsuu barbaade move to CD card ka jedhu kana si'a tokko akkana cuqaasa egaa settingii keessa isin geessa jechuudha hogga settingii keessa isin geesse storage ka jedhu kana si'a tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha kabajamtoota jaalatu keenya achi booda change ka jettu kana asirratti ni argamti change ka jettu kana hogga cuqaastane asirratti gara gadi irratti flash device ka jedhu kana memory irra yoo garagalchuu barbaade kuno ka gadi kanatti akkana cuqaasa kuno haala kanaan move ka jettu kana qofa si'a tokko akkanatti cuqaasa sana booda transfer messenger jedha sana booda gara meemoriitti achi darba jechuudha qafoorraa dabarfate egaa silkiin keessan tokko tokkollee asirraan yoo settingii keessaan kan isiniif dabarsine jechuudha ni jira silkiin tokko tokko kan baay'ee nama cinqu as keessaan immoo haala gabaabaadhaan isiniif dabarsuu danda'a jechuudha. Egaa appiin kun maaliifuu baay'ee bareedaa silkii keessan irra kan taa'u qabu jechuudha. Appiilee akkanaa jechuudha kan asirratti argamanu asirraa delete gootan yoo barbaaddan jechuudha. Gaafa itti fayyadamuu barbaaddan qofa setting file manager keessan seentanii bakka appiin kun jiru hidhattanii jechuudha. As keessatti buufattanii backup gootanii as keessatti buufattanii gaafa barbaaddan jechuudha asirraa install godhattanii deebitanii fuula keessan irratti baafachuu dandeessan utuu shabakaan barbaadan jechuudha. Egaa kana fakkaata barnoonni keenya irraa ni jaallattan jedhee abdadha share nu gochuun dagatina YouTube channel keenya subscribe godhaa akkasuma Facebook keenya follow gochuu hin dagatinaan sin jedha nagaatti.